barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Hashama harka funee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala holqa barnootaa guyyaadhaa kanas barnoota editingii paartii 1 bareedaa fi miidhagaadhaan isin qabadhee dhufe jechuudha. Barnoota kana hamma dhumaa yoo dhageeffattan hanga paartii hedduu itti fufuudhaaf deema jechuudha. Editingii hanga dhumaatiin editingii bareedaa piroofeeshinaal isin barsiisuudhaaf deema. Kanaaf gaana hordofaadhaan isin jira namoonni chaanala kiyyaaf guyyaarra haarewa taatan gaa sabskiraayib godhaan maatiiwwan chaanala kanaa immoo laayikii fi sheer gochuu akka hin daganneen isin jira. Egaa kunnootii kaameesarri kun loogoo fi waa takka illee ifirraa hin qabu jechuudha. Watermaakii kanaaf gaa qulqulluu isaa viidiyoo kana jala diskiripshin box jala liinkii isaa isiniif gaa icheelaa buufachuu ni dandeessan jechuudha. Ergaa kunnootii gaa gama hojii keenyaa haseenuun isin jira. Kaameesara kana keessatti al tokko ni tuutan. Erga tuutanii kaameesarii bifa kanaan isiniif baasa jechuudha. Achi booda kunnootii mallattoo pilaasii isii jidduu guddoo kanarratti al tokko kilikni gootan. Achi booda gaa kanatti isiniif baasa kun yuutuubii kun tiktookii fi kun ammoo instaagiramaa fi amma gaa kunnootii yuutuubii fi jechuudha. YouTube kanarratti ni tuutan. Erga tuutanii kanatti isiniif baasa baagiraawundii isin gaafata jechuudha. Baagiraawundii kunnootii isa kanarratti al tokkoof ni tuutan. Angurraachaan filadha isin kan feetan filadhaan isin jira. Achi booda raayitii kana ni tuutan jechuudha. Achi booda kanatti isiniif baasa akka harka keessan akkana qabdanii gamanaa fi gamana harkisuu ni dandeessan. Erga kanatti harkiftanii booda gaa ammaan tana gaa paartiiwwan waan taateef intiroo ajaa'ibaa akkaataa itti dandeessan oomishuu dandeessanii isin garsa jechuudha. Amma achi booda gaa raayitii ni gootan. Achi booda akkanatti isiniif baaseeti jira. Kunnootii gaa laayir kan jiru kana filadhaan isin jira. Erga kana filattanii kun miidiyaa kan gubbaa kana ni filattan jechuudha. Erga filattanii booda footoolee babbareedduu ni ilaallatan jechuudha. Loogoo keessan jechuudha. An footoo kanaan hojjedhee footoo teessanii hojjedheetiin isin garsa gaa. Footoon ergaa irratti tuqee booda footoon tun akkanatti bifa kanaan naaf baate jechuudha. Erga kana naaf baate booda kunnootii xiqqoo kanatti wal harkisuudhaan gaa kiroopping kan jirutu naaf ba'a. Isa kanarratti al tokkoof niin tuqa. Ergaan kana tuqee booda kunnootii maaskii kan jiru kanaatu argama. Maaskii kana on niin godha. Achi booda sheeppii kan jirutu ba'a. Sheeppii kanarratti al tokkoof niin tuqa. Achi booda sarkilii 0 kanarraa ni geeffatan jechuudha. Erga kanarratti tuqxanii booda akkanatti isiniif baase footoon keessan bifa kana ta'a jechuudha. Amma harka keessaniin iddoo kana afran qabachuudhaan akkanatti sarkilii bareedduu walqixxaataa ni gootan jechuudha. Ergasii akkana ni gootan yeroo walqixxeessan fuula keessan irratti. Achi booda raayit kan jiru kana ni gootan jechuudha. Akkanatti isiniif baasa jechuudha. Amma achi booda wanni isin godhuu qabdan amma asirra wal ni qixxeeffattan jechuudha. Iddoo kanarratti akkanatti harkaan ni xiqqeeffattan. Achi booda gaa kunnootii ammaan tana akkana isiniif ta'eeti jira jechuudha. Amma raayit godhuudhaan keessaa ni baatan raayit ni gootan. Amma achi booda kunnootii amma achi booda gaa wanni isin godhuu qabdan barreeffama laayir kan jiru kanarratti tokkoof ni tuutan. Achi booda teekistii kan jirutu argama iddoo kanatti. Teekistii kanarra ni tuutan. Achi booda gaa ammaan tana holqa barnoota jedhanii barreessa okay ni jettaan ammaan tana. Erga kana jettanii akkanatti iddoo kana jala ni fidattan jechuudha. Achi booda gaa faanti kan jirutu asitti kun eebbalameen kanarratti ni tuutan. Achi booda kunnootii as tuquudhaan gaa barreeffama isinii ta'uu ni filattan jechuudha. An ammaan tanaaf kanaa ta'u injiruu natti fakkaata. Meema kanumaan filadhee isin garsa. Meesa kana filadhee isin garsa. Raayitiin hin godha. Kunnootii akkanatti naaf baaseetii jira. Inni kunillee naaf hin taane. Haayee isa kana kunoo niin filadha. Egaa kunnootii holqa barnootaa isa kana filadheetiin jira. Raayit kunnootii niin godha jechuudha. Akkana naaf baaseetii jira jechuudha. Amma achi booda gaa wanni isin godhuu qabdan jechuudha. Erga inni akkanatti isiniif baasee booda akkana ni xiqqeessitan jala jechuudha. Erga xiqqeessitanii booda ammaasis barreeffama kana irratti laayirii kanarra ni tuutan teekistii kan jiru ni tuutan ammallee. Achi booda gaa ammaan tana www jettanii holqa jettanii godhuudhaan holqa barnootaa jettanii .com ni gootanii achi booda okay ni jettan jechuudha. Achi booda gaa faantii akkasumatti ni filattan jechuudha. Erga filattanii booda kunnootii isa kana kanatti isiniif baasa. Isa kana maxxansitanii isa as jala ni galchitan jechuudha. As jala kunnootii akkanatti ni galchitan jechuudha. Erga kana galchitanii booda ammaan tana isa kana gosa akkanatti ni qayyaratan jechuudha. Gosa qayyarachuudhaafis kunnootii nama hin cinqu jechuudha. Barreeffama qayyaruu feetan san irratti kunnootii amma holqa barnootaa yoo qayyaruu fedhe akkana niin godha. Achi booda gaa kunnootii isa jidduu kana niin tuqa jechuudha. Ergaan tuqee booda isa kanarra kunnootii akkana godhuudhaan ni qayyaratan jechuudha.
amma qayyareetiin jira right niin godha jechuudha. Amma achi booda gaa isa kana jiddulaayidii kanarratti ammallee niin tuqa. Ergaan tuqee ammallee kunnooti miidiyaa kan jiru niin tuqa. Achi booda viidiyoo qabuutu jira. Viidiyoon an qabus kunnooti viidiyoo isa kana jechuudha. Subscriberii viidiyoo kana yoo buufachuu kan feetan taatan liinkii isaa asuma ilaan isiniif kaa'ee jechuudha. Viidiyoo xiqqaa kana amma achi booda viidiyoo kanarratti ni tuutan jechuudha. Erga tuutanii akkanatti qoloofuudhaan gama mirgaa kanaan Chrome kai kan jiru kanarratti al tokkoof ni tuutan. Erga tuutanii booda kunoo enable ni gootanii jechuudha. Erga enable gootanii booda irraa badaa jechuudha. Green screeniin right ni gootan achi booda. Amma achi booda kanatti irratti qulaan xiqqeessuudhaan gama jalaa kanarratti ni keessanii jechuudha. Erga keessanii booda kunnooti right ni gootan jechuudha. Amma gaa akkam godhuu qabdan akka inni iddoo takka wal cinaa dhufuuf gaa akkam gootan footoo tanarratti al tokkoof ni tuutan. Erga tuutanii booda akkanatti isiniif baasa in animation kan jiru kanarratti ni tuutan. Erga tuutanuu fade kan jiru kanarra kaawwadhaan isiniin jira. Fade kan jiru kanarra erga keessanii booda barreeffama kanarrattis ni tuutan. Ammallee in kan jiru kanarratti tuquudhaan fade irra kan jiru kaadha. Kanaas akkasumatti fade irra ni keessan jechuudha. Hunda isaatu fade irra ni kaawwatan jechuudha. Ammallee hunda isaatu fade irra deemuudhaan fade irra ni keessan. Amma achi booda mee eegalchiisee isin argisiisu. Bifa kanaan gaa intro ajaa'ibaa hojjenneeti jira kunoo yoo agartanii jiraattan kunnooti. Yookaan gaa footoo teessan tana yookaan akkam gootan footoo teessan irra tuquudhaan gaa ammallee kanarra tuquudhaan gaa kunnooti isa kanarra yoo feetanii filattan. Isa akkana gubbaarraa dhufuutu jira. Akkana kunoo drop kan jiru kana filattan kunnooti. Gattise qulaan xiqqoo achi booda right ni gootan jechuudha. Amma kunnooti intro bareedaa ajaa'ibaati. Amma gaa sagalee itti goonaa jechuudha. Kunnooti abdiyoo kan jiru kanarratti sagalee itti godhaaf abdiyoo kana ni tuutan. Achi booda sagaleen as keessa isin jira. An sagaleen qopheeffadheetu jira. Kunoo erga filattanii booda sirbicha right kan jiru kanarratti uunaan isiniif gabboo okay ni jettanii akkanatti isin dhufa. Amma kunnooti isin irratti tuqu dhageeffadhaan isiniin jira. Ajaa'iba hojjenneeti jirra jechuudha. Ammallee paartii 2 keessatti wanta ajaa'ibaatiin isin barsiisa. Kanaaf gaa ammaan tana barnoota bareedaan isin barsiisan abdii guddaa isinirraa qaba. Viidiyoo kana laayik godhuudhaan gaa maatiiwwan chaanala kanaa share godhuudhaan nama hunda bira akka dhaqqabu naaf godhaa. Paartii waan keenya sirratti xumurata. Paartii 2 keessatti waan anta ajaa'ibaatiin isin garsiisa gaa. Kanaaf gaa narraa baradhaa barnoota bareedaa kana jechuudha. Isinin jaalladha, isinin kabaja. Bye bye. Torpee gaarii halkan gaarii guyyaa gaarii.